المروني دولي وبو كانديدي دفتي دي دمي يرتو ومسو كان بيكوشرا جالسني سلافو كنافو رومني روبو نولو بوسي بكاكا بوسي بوسا مالي كيرو نورمو هنسودان لدكا Egaa har'a yaada gabaabaa tokko kan haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemaa jiruu fi duula ilmaan nafxanyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo shanee itti moggaasuudhaan hayyootaa fi beeytonni ilmaan nafxanyaa maqaa shanee jedhu kanaan olola dharaa ilmaan Oromoo akka waliigalatti irratti oofaa jiranii kun immoo waraana bilisummaa Oromoo cabsuuf yookaan jilbeeffachiisuuf qofa osoo hin taane ilmaan Oromoodha akka sabatti Oromoo akka sabatti Oromiyaa akka biyyatti salphisuuf kan kaayyeffatamedha. Kun immoo itti fakkaate warri Oromoo taates dirree yookaan immoo dibbee isaanii dhooytu yookaan dirree isaanii dhaabbattee isaanii humna taatu homaa takka fiduu hin dandeessan. Homaa fiduu hin dandeessan. Waraanni bilisummaa Oromoo osoo kabbadu taate 1991 booda bada ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n osoo kabbadu taate bara TPLF'n biyya bulchaa turte san bada ture. Har'a garuu Oromoo kumaatamaan osoo hin ta'in miiliyoonotaan kaan hidhannoo hidhachiisee kaan sammuu hidhachiisee jira. Kun hin cabus, hin diigamus, hin injifatamus. Maaliif haqaan ijaarame, haqaaf dhaabbate, haqaaf falmataa jira waan ta'eef biyya isaatiif cunqursaa sirna gabroonfattuu yeroo hunda dhufaa darbaan maqaa Itoophiyaa jedhuun sirnoota immiyyee warra nafxanyaa ilmaan Amaaraa biyya san irratti jiraachisaa. Ilmaan Oromoo immoo maqaa kanaan dhiitee bulchaa biyya isaatirraa buqqisaa. Hidhaa dararaa akkuma argaa jirru torbeewwan darban kana keessa gochoonni dalagaman gochoota hammeenya maqaa zamachaa Minilik jedhuun homa kaleessa abbootiin isaanii dalagaa turan dalaganii jechuudha. Isaan kana wajjin biyya tokko jaarree waliin jiraanna jechuun ofitti taphachuudha. Oromoon mirga isaa biyya isaa irratti mirga hiree murteeffannaa mataa isaa ofii murteeffata malee kan namni tokko darbee anas sii murteessa jedhuun bira kute. Kanaaf Oromoo yaa saba yaa Oromoo wanti harkaa si qabu tokkochi wanti ati abdattu rabbii gaditti waraana bilisummaa Oromoo qofa. Kan sii jecha of ajjeesaa jiru, kan sii jecha beelahaa jiru, kan sii jecha dhoobbachaa jiru, kan sii jecha halkanii guyyaa aduu fi qabbana keessa dhaabatee firii mukaa buyatu waraana bilisummaa Oromoo qofa cinaa yoo dhaabbatte qofa mirgi keetis biyyi teetis kabajamti. Oromoon sabummaadhaan akka sabattuu kabajamaan jiru aangoo nam-tokkee fi yookaan immoo murna shiraatiin qabamtu hin barbaadu. Oromoon akka sabaatti bilisoomee akka sabaatti mirgi isaa biyya isaa irratti tiifamee Oromoon Oromummaa isaatiin aadaaf seenaan isaa kabajamee afaan isaa biyya isaa irratti sirnaan dhalootaan dhaalchifamee yoo jiraate qofa kan saboota biroo wajjin jiraatu. Sayyoota hobaate Oromoo yeroo kamuu saba biyya isaatii fi mirga isaatii fi saba isaatiif ni falmata. Woboo cinaa dhaabbadhu, woboo wajjin dhaabbadhu. Duula ilmaan nafxanyaa maqaa shanee jedhuun akka waliigalatti xiqqaa guddaan isaanii Oromoo irratti banaa jiran kana akka Oromootti dura dhaabbadhu falmadhuuf. Woboo jechuu kan bosona keessaa kilaashii fannifatee deemutti qofatti hin eegin. Ilma Oromoo taate yoo quuqama sabaa qabaatte, yoo quuqama Oromummaa fi Oromiyaa qabaatte, akeekaa fi kaayoon kee kan isaanii taanan ati soboodha. Hanga akeeka ilmaan nafxanyaa hin qabaannetti.
Kanaaf duula woboo dhabamsiifna opereeshinii abideet opereeshin jechuudhaan deeman kana tasumallee ittiin milkaa'anii ka itti milkaa'u woboodha. Waraana bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayoo mataa isaa waan qabuuf yeroo kamuu injifataadha. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo immoo Oromoon akka sabatti itti gammadee bakka woboon jiru hundatti woboo cinaa dhaabbachuudha. Kana kan baasu filannoon keenyas kana. Itoophiyaan tortortee jirti. Itoophiyaan yeroo ammaa kana sadarkaa hamaa gubbaa jirti. Kana keessatti Oromoon itti fayyadamee mirgaa fi biyya isaa kabachiifachuu deeffatee ofii abbaa itti ta'uu qaba. Kanuma jedhaarraaf hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaa. Woboonni injifata.